السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما التندا وتوتا تلفزيوني حامل تنقب جمع أدو قيا كناف كنده فنسيني بديسا أدو ولينا يوسف وركيساتي كار أدو بلنا تسونجا إندرا ماتوت يدون سنگسيسا قلمين جي برا هجرا كودا فرا فرتمي جا أما جي كودا شاني كان إيغالي يوتو قران لديك دمي توكو كان تمرا متوسا manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaa tajaajila isaa hawaasa muslimaaf kennu teekinooloojiin ammayyeessuuf hojjechaa jiraachuusa waldaan qorannoo fi leenjii muslimootaa yuunivarsaal hundeeffamuusa dorgommii quraanaa fi hazaanaa idil addunyaa marsaa lammaffaa Itoophiyaatti amajjii 25 geggeeffamuuf qophii marii xumuramuusa barattoonni muslimaa niqaaba uffatan 44 yuunivarsiitii diillaatii mooraa seenuu dhorkamanii masjiida bulaa jiraachuu isaanii keeniyaan ulaagaa geejjiba lammiileen biyyoota afrikaa guuttachuu qaban salphisuu ishee ameerikaan baqattoota kamuu gara biyya ishee akka hin seenne yeroof dhorkuu ishee balaan abiddaa Los Angelesitti bifa haaraan ka'e namoonni kumaatamaan lakkaaman baqachaa jiraachuu isaanii kunneen matootii oduu keenya guyyaa har'aatii gara oduu bal'inaan qindeeffanneetti ji'a. galmeen hajjii bara hijiraa 1446 akka lakkoofsa habashaa 2017 amajjii 15 bara 2017 hanga guraandhala 21 bara 2017 tti akka adeemsifamu manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaa beeksise. manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaa hajjii bara hijiraa 1446 akka lakkoofsa Itoophiyaa 2017 ilaalchisuun ibsa miidiyaaf kenneera. Pirezidaantiin mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaa Sheek Gaalii Muktaar hajjii bara hijiraa 1446 akka lakkoofsa Itoophiyaa 2017 ilaalchisee hawaasa muslimaa naannoo oromiyaatti argamanii fi hajjii dhaquun itti wajjabe hundaan ergaa baga geessanii dabarsaniiru. itti dabaluunis naannoo oromiyaatti wirtuulee galmee hujjaajota 13 qopheessuun jaalalaa fi gammachuun isin simachuuf qophiidha jedhaniiru. namoonni buufataalee fi bakka galmeessa hujjaajota irratti ramadaman obsaa fi bifa naamusaan guutameen akka keessummeessan waamichas dhiyeessaniiru. mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaatti hoogganaan damee hajjii fi umraa ustaaz Jamaal Aliyyi gama isaaniitiin hujjaajota bara hijiraa 1446 2017 baga geessan erga jedhanii booda bakkeewwan galmee buufata 13 karaa baankileen akka galmaahan haalli mijaa'uu fi galmeen eegalamuu ibsuun yeroon galmee hanga guraandhala 21 bara 2017 yookaan shaabaana 30tti akka xumuramu ibsaniiru. baasiin hajjii bara kana bara 2017 haaluma manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa murteesseen waliigalaan birrii 600 fi 25 ta'uusaas ibsameera. mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatti manaajer opereeshinii hajjii kan ta'an Sheek Isaaq Adam galmeen bara hijiraa 1446 akka lakkoofsa Itoophiyaa 2017tti amajjii 15 buufataalee hundatti kan eegale ta'uu ibsuun hujjaajotni hanga guraandhala 21 bara 2017tti qofa galmaa'uu akka danda'an ibsaniiru. kafaltii hajjiitiin walqabatee gatiin ol ka'uun namoota hedduu biratti yaadanii guddate jedhu kaasullee sababa sharafni doolaaraa dabaleen kan wal qabatu ta'uu ibsaniiru. maallaqni hajjiif baasii ta'uu kan bara darbeetiin yoo wal bira qabamu garaagarummaa doolaara 800tiin akka gadi bu'e ibsaniiru. ragaa eenyummaa haaromni paaspoortii haaromfame suuraa fi namootni humna qaban wirtuulee galmee itti dhiyaatanitti akka galmahan waamichas dhiyeessaniiru. manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaa tajaajila isaa hawaasa muslimaaf kennu teekinooloojiin ammayyeessuuf hojjetaa jiraachuu beeksise. manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaa tajaajila isaa hawaasa muslimaaf kennu teekinooloojiin ammayyeessuuf dhaabbata teekinooloojii peerfooneet jedhamu waliin waliigaltee mallatteesse. sooftiweeriin dijitaalaa kun karoora guyyoota 100 bifa haaraan manni marichaa hojiilee garaagaraa hojjechaa jiru keessaa tokko ta'uu pirezidaantiin mana marichaa Sheek Gaalii Muktaar ibsaniiru. sooftiweeriin kun qabiyyee guddaa 4 humna namaa weebsaayitii faayinaansii fi waldaalee qalma foonii biyyoota alaatti foon erganiif taasifamu kan of keessatti qabate ta'uu Sheek Gaalii Muktaar ibsaniiru. namoota eeyyama fudhatanii foon biyya alaatti ergan irraa hanga ammaatti gama alergii fooniitiin doolaarri miiliyoonni 130 argamuu ibsuun sooftiweerii ammayyaawaan kun irra caalaatti tajaajila kenniinuu saffisiisuu fi ammayyeessuuf kan oolu ta'uu pirezidaantiin mana marichaa Sheek Gaalii Muktaar dabaluun ibsaniiru. hawaasni muslimaa fi hayyoonni naannoo oromiyaa hojiilee manni marichaa eegale kana akka tumsan pirezidaantichi waamicha dhiyeessaniiru. hoogganaan dhaabbata teekinooloojii peerfooneet obbo Faayisal Maamaa teekinooloojii mana marichaa waliin hojiirra oolchuuf waliigalame bulchiinsa qabeenyaa sartifiikeetii halaalaa fi kanneen biroo kan of keessaa qabu ta'uu ibsaniiru. dhaabbanni isaanii kanaan dura sooftiweerii siistama galmee hajjii ammayyeessu hojiirra oolchuu yaadachiisuun sooftiweerii uummata muslimaa tajaajilu kana hojiirra oolchuutti gammachuun akka itti dhaga'amu ibsaniiru.
Waldaan qorannoo fi leenjii musliimotaa yuunivarsaal hundeeffame. Waldaan qorannoo fi leenjii musliimotaa yuunivarsaal jedhamu amajjii 17 bara 2017 magaalaa Adaamaatti hundeeffameera. Waldaan kun tajaajila qorannoo, leenjii fi tokkummaa irratti kan hojjetu yoo ta'u, sirna hundeeffama waldichaa irratti pirezidaantii mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Gaalii Muktaar, daayireektareetii barnoota mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Taajuddin Kadir, itti gaafatamaa dargaggootaa fi dubartootaa mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Ustaaz Shu'eeb Shamsuu, hoogganaa mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adama Sheek Mahamud Husseena, keessummoota godinaalee Oromiyaa garaagaraa fi magaalota 30 irraa affeeraman hayyoota, du'aatota, mushaayikootaa fi ustaazonni garaagaraa argamaniiru. Pirezidaantiin mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Gaalii Muktaar sirnicha irratti akka jedhanitti sagantaan har'aa kun musliimoota naannoo Oromiyaatiif seenaa addaa ta'uu ibsuun hawaasni musliimaa naannoo keenyaa gama gurmaa'u waliin qindaa'uu fi tokkummaatiin hanqina mul'atu furuuf waldaaleen akkana gahee olaanaa qabaachuu isaanii kaasaniiru. Manni marichaa waldaalee akkanaa kan jajjabeessu ta'us kaasaniiru. Sheek Gaalii Muktaar itti dabaluun hawaasni musliimaa naannoo keenya osoo beekumsa, dandeettii fi qabeenya qabnu wanti duubatti hafneef gurmaa'inaa fi tokkummaa dhabuu waan ta'eef manni marichaa rakkoolee kana furuun waan ta'uu qabu uummata isaaf gumaachuuf cimsee hojjetaa akka jiru himaniiru. Waldaa amma hundaa'e maal qabna maal dhabne jechuun qorannoo qulqulluu ta'e taasisuun dhukkuba hawaasa musliimaa adda baasuun furmaataaf karaa akka kaa'u dhaamaniiru. Hoogganaan waldaa qorannoo fi leenjii musliimotaa yuunivarsaal obbo Abdul Hakiim Namoo akka jedhanitti waldichi mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa jalatti hundaa'e hawaasa musliimaa godinaalee 22 of jalatti hammachuun hojiilee 3 qorannoo, leenjii fi tokkummaa irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Itti gaafatamaan mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheek Mahamud Husseena, waldaan kun hawaasa musliimaa walitti qabuu fi leenjisuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef hawaasni musliimaa waan danda'u hundaan akka bira dhaabbatu dhaamaniiru. Itti gaafatamaan dargaggootaa fi dubartootaa mana maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Ustaaz Shu'eeb Shamsuu gama isaaniitiin rakkoo musliimaa gama hundaan jiru furuuf dargaggoonni keenya barachuun furmaata qorannoo irratti hundaa'e taasisuuf gahee mataa isaanii akka bahatan dhaamaniiru. Dorgommii Quraanaa fi Azaanaa Idil Addunyaa marsaa lammaffaa Itoophiyaatti amajjii 25 bara 2017 qopheessummaa waldaa Quraanaa Zayd Ibnu Saabitii fi to'annoo mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Oromiyaatiin geggeeffamuuf qophiin barbaachisu hundi xumuramuun ibsame. Dorgommii Quraanaa fi Azaanaa Idil Addunyaa marsaa lammaffaa Finfinneetti amajjii 25 bara 2017 geggeeffamuuf qophiin barbaachisu hundi xumuramuu fi keessummoonni biyyoota addunyaa 60 irratti hirmaatan investorotaa fi namoota bebbeekamoo dabalatee gara biyyaa seenaa jiraachuu ibsa miidiyaaf hoteela Ililliitti amajjii 16 bara 2017 kennameen hubatameera. Dorgommiin Quraanaa fi Azaanaa Idil Addunyaa kun marsaa lamaan kan geggeeffamu yoo ta'u, marsaa jalqabaatiin amajjii 21 bara 2017 hoteela Intarnaashinaali Ililliitti kan adeemsifamu yoo ta'u, marsaa lammaffaan isteedemii Finfinneetti kan adeemsifamu ta'uunis ibsameera. Dorgommicha Itoophiyaa bakka bu'uun akka addunyaatti kan dorgoman naannolee hundarraa calallii amajjii 14 bara 2017 taasifameen dorgommii Quraanaa juuzii 30 dhiirotaatiin naannoo Sumaalee irraa, dorgommii Quraanaa juuzii 30 dubartootaa fi azaanii dhiirotaatiin magaalaa Finfinnee irraa biyya bakka bu'uun dorgommicha kan dorgoman ta'uunis beekameera. Dorgommichi diinii ol kaasuun alatti maqaa gaarii biyyattii mul'isuu fi tuurizimii biyyattiif murteessaa ta'uunis ibsameera. Namoota saganticha irratti hirmaataniif tikkeettiin seensaa birrii 800, barattootaaf qarshii 400, VIPdhaaf qarshii 5,000 karaa baankii Hijiraa, baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Awaash, baankii Daashanii fi teelee birriidhaan gurguramaa jiraachuunis ibsameera. Barattoonni musliimaa niqaaba uffatan 44 yuunivarsiitii Diillaatti mooraa seenuu dhorkamanii masjiida bulaa jiraachuun himame. Yuunivarsiitii Diillaatti barattoonni musliimaa 44 ta'an sababa sodaa nageenyaatiif jechuun uffannaa amantii isaanii kan ta'e niqaaba uffataniin mooraa yuunivarsiitichaa akka hin seenne dhorkamuun hedduun isaanii yeroo ammaa masjiida keessa bulaa akka jiran himameera. Yuunivarsiiticha keessatti uffannaan niqaaba waggoota darbaniif bilisaan kan uffatamaa ture ta'uu kan yaadachiisan barattoonni kun dhorkiin kun erga eegalee ji'a tokko darbu himaniiru. Bakka bu'aan barattoota musliimaa yuunivarsiitichaa Nuuraddiin Abdalla barattoonni musliimaa hedduun masjiida keessa buluu erga eegalanii guyyoota 5 darbeera. Yeroo kanattis qormaataa fi barnoonni isaan darbaa jiraachuunis ibsameera. Kaampaasiiwwan yuunivarsiitichaa baay'ee keessatti barattoonni dubartoota musliimaa uffannaa hijaabaa akka hin uffanne erga dhorkamanii mooraan ala erga ta'anii bubbuleeras jedhame. Hanga ammaatti furmaanni otoo hin argamin akkuma barnoota irraa dhiibamanitti jirus jedhameera. Qaamni dhimmi ilaallatu hordofii taasisuun hatattamaan furmaata akka laatuuf gaafatameera. Barattoonni dubartoota musliimaa dhiibbaawwan isaanirra gahaa jiru kallattii hedduun kan cime yoo ta'u, manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa dhimma kana irratti deebii kennee rakkoon kun hunda irraa akka furamuuf hojjechaa jira jedheera.
kabajamtoota daawwattoota televezyiinii haamiltan kan daawwachaa jirtan oduu saatii kanaaf isinii qindeessinee gara odeeffannoo biyya alaatii qindeeffannetti jira. Keeniyaan ulaagaa geejjiba lammiileen biyyoota Afrikaa guuttachuu qaban salphisuu ishee beeksifte. Haa ta'u malee sababa sodaa nageenyaatiin walqabatee salphifamni ulaagaa geejjibaa kun lammiilee Liibiyaa fi Soomaaliyaa akka hin ilaallanne ibsameera. Murteen kun tokkummaa naannoo jajjabeessuu, imaammata samii banamaa deeggaruu fi geejjiba ardittii si'eessuuf kan darbe ta'uu manni marii biyyattii eereera. Kanaan dura karaa intarneetiin eeyyama viizaa Keeniyaa gaafachuun ni danda'ama ture. Haa ta'u malee akkaataa qorannoon dhaabbata biyyoota viizaaf banaa ta'anii agarsiisetti Keeniyaan bara 2024 keessa sadarkaa 17 gadi bu'uun biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa 46 irratti kaa'amteerti. Jijjiiramni imaammataa kun lammiileen biyyoota Afrikaa hanga ji'a lama biyyattii keessa turuu akka danda'an labsa. Haa ta'u malee biyyoonni Afrikaa bahaa kan akka Ugaandaa fi Ruwaandaa hanga ji'a 6 ni eeyyamu. Yeroon gaaffii viizaatiif deebii itti laatamu fooyyessuun sa'aatii 72 keessatti deebii akka kennamu ifoomeera. Murteen kun adeemsa sochii imaltoota buufata xiyyaaraa mijeessuuf kan darbe ta'uu manni murtichaa himeera. Murteen kun hojii geejjiba Afrikaa si'eessuuf hojjetamaa jiruun kan wal qabatu yoo ta'u, Gaanaa fi Ruwaandaan murtee wal fakkaataa dabarsuun ni yaadatama. Ameerikaan baqattoonni kamuu gara biyya ishee akka hin seenne yeroof dhorkiteerti. Baqattoonni kamuu karaa Ameerikaa akka hin seenne ministeerri dhimma alaa biyyattii yeroof dhorkuu beeksiseera. Adeemsi dhimma baqattoota ilaaluu hundi akka dhaabbatu ajajni darbu BBC'n CBS wabeeffachuun gabaaseera. Tarkaanfiin bulchiinsi Tiraamp fudhate kun kanneen viizaa immigireeshinii addaa qabanii fi humnoota Ameerikaa garaagaraa hin ilaallatu jedhame. Doonaald Tiraamp wiixata darbe akkuma sirna kakuu raawwataniin ajaja pirezidaantummaa dabarsan keessaa tokko dhimma baqattoota seeraan alaa biyyaa baasuu ture. Kanumarraa ka'uun baqattoonni gara Yuunaayitid Isteet akka hin seenne dhorkaan kaa'ameera. Godaantonni seeraan alaa Ameerikaa seenuun nageenya biyyattii yaaddeessaa akka jiruu fi baqattoonni karaa seera qabeessa ta'e qofaan akka biyyattii seenan irra deddeebiin qeeqaa turaniiru. Guyyaa har'aas kanuma laalchisuudhaan godaantota hedduu biyyattii keessa jiran gara biyyaatti deebisuun eegalameera. Oduu keenya xumuraatiin balaan abiddaa Los Angeles bifa haaraan ka'e namoonni kumaatamni baqataa jiraachuun ibsame. Abiddi Los Angeles bifa haaraan ka'e namoonni kumaatamaan lakkaaman akka baqatan taasisee jira. Balaan abiddaa Los Angeles torbanoota dura ka'e xiqqoo tasgabbaa'us amma bifa haaraan ka'uun mancaatii qaqqabsiisaa jiraachuun ibsameera. Balaan abiddaa barana Los Angelesitti lubbuu namoota hedduu gaagahe qabeenya guddaa mancaase seenaa keessatti balaa abiddaa balaafamaadhaas jedhameera. Abiddi bifa haaraan ka'e kun magaalaa Los Angeles kan torbanootaan dura abiddaan hedduu miidhameerraa gara kaabaatti fageenya kiiloomeetira 40 irratti kan mudate yoo ta'u, naannoo galaana Kaastaayikiitti argama. Naannoo kanatti manneen jireenyaa fi barnootaa hedduutu dhiyaatee argama. Guyyaa roobii amajjii 22 qofa abiddi kun lafa hektaara 37 ol gubeera. Abiddicha kan hammeesse bubbee saffisaan bubbisuu fi haala qilleensaa gogaa ta'edhas jedhameera. Naannoo Los Angeles kanatti bubbeen sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 32 hanga 48 kan deemu yoo ta'u, hojjettoota balaa abiddaatiifis qormaata guddaa ta'eera. Namoonni 31 ta'an naannicha jiraatan akka baqataniif ajajni itti kennamuu fi kanneen 23 ta'an ammoo of eeggannoon kennamuu fi ajajaan poolisii bulchiinsa Los Angeles himaniiru. Manni hidhaa naannichatti argamu sirreeffamtoota seeraa 500 ta'an bakka biraatti akka dabarfaman gochaa jiraachuun ibsameera. Hojjettoonni balaa abiddaa dhamaatii hedduu godhanis abdicha dhaamsuuf ammallee rakkisaa ta'aa jiraachuun ibsameera. Itti gaafatamaan ittisa balaa abiddaa Antoonii Maaroon akka jedhanitti abiddi amma ka'e kun kan torbanoota dura Los Angelesitti namoota 28 ajjeese manneen 10,000 ol mancaase wajjin yoo wal bira qabamu xiqqaa ta'uu kaasaniiru. Naannoo abiddi amma itti mudate kun akka isa duraanii lafa namoonni itti heddummaataniitis miti jedhameera. Ejensiin ittisa balaa abiddaa Kaalifoorniyaa BBC'tti akka himanitti bubbeenis gara galaana Kaastaayikiitti bubbisaa akka jiru kaasaniiru. Sababa balaa abiddaa kanaan qe'eerraa akka buqqaate kan himtu jiraattuun naannichaa tokko waan akka duumessaa wayii fakkaata. Gaafa itti dhiyaattu waanuma si'oolii itti deemaa jirtu sitti fakkaata jechuun NBC'tti himteetti. Bakkeewwan Saandiyaagoo fi Oceanside jedhamanitti balaan abiddaa lama guyyaa roobii mudatee ture. Haa ta'u garuu hojjettoonni balaa abiddaa hatattamaan to'annoo jala oolchuun namoonni akka baqataniif itti himamee ture akka deebi'an jedhameera. Dubbi himaa bosona biyyaalessaa Angelas kan ta'an Daanaa Deerkaas akka jedhanitti bubbee fi lafti gogaa ta'uunsaa abiddicha dhaamsuuf haala rakkisaa uumeera. Kaalifoorniyaan bakkeewwan balaan abiddaa irra deddeebiin itti mudatu keessaa isa tokkodha. BBCtu gabaase.
daawwattoota televezyiinii haamiltan kabajamoo oduun guyyaa kanaaf qindeeffanne kan hangammaa hordoftan ture odicha kan isiniif dhiyeesse ayyuusuuf warqii isaatii oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nageenyi rabbii isinirraa jiraatu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.